online dhaan alatti silkii ishii hin waamu hojjetu. Bultii shanguunana viidiyoo hojjedheefanis badde maal taate warra itti dhiyaatan jirtu mina dubbisa silkii madaabish warra qabaatan maal taate laata rakkina keessa akka jirtu natti himtee turte jedheetan sagalee godhee fi viidiyoo hojjedheefin turanillee jechuudha. Eshi amma biirooni obboleessu Ameerika obboleessi jedhamti. Obboleessi biiroonni biyyarraa gara Saawudiin erge jedhamu hin jiru rabbititti fuudhee jedhumatti duulla malee maal godhata. Jaruma mucayyoo keenya nu baasa gara biyyaatti nu galchaa jenna bakka. Galtee tiktokii hojjettu. Mube inni ni jira yeroo tokko sagaleen irraa fudhattanii isin maana mukaamsitu qoye. Ani of fooloo guddaa qabaadde boru sagaleen argadhu jechuudha mube. Dubbadhu. Hayyee ishii mucattiin kun. Seenaan amma baddee hojjetame ilaala dhaggeeffadhu seenaa. Dhaggeeffadhu seenaan hin baddee kunoo kana madaamiin si jennaan hawaa biraa wayii siin kaawulaa kunoo amma jirta miti lubbuudhaan amma mul'attee jirta miti. Seenaani madaamiin si achi buutee dhaamsiiste yoo jedhame lashin godhaan. Kuno la seenaa si biratti baay'een si jaalladhan beektaa baay'een si kabajan beektaa. Igalee fooloorsi guddaa qabaachuu keetiif mana madaam keessa teessee dhiibbaadha si geema taphatuun si argaa kuno la borri gaafati dhaggeeffadhaa borii fuula gaataa tula. Si mana madaam keessa taa'ee geema taphatuun argaa si hojjetuu sin arguu si viidiyoo hojjetuu si argaa seenaa koo anaafis viidiyoon hojjettaa nama hundaaf hojjettaa giiftiidhaati garuu bor gaafa rakkoon sirra ka'e hojii xiyyeeffannoo kennuu dhiiftee laayivii irratti xiyyeeffannoo kennite seenaan jechuun koona bula. Hadhuma sitti balaan. Kanaaf ani mucattiidha. Atamma waa'ee sii dubbadhu. Tole ishii suni sirriidha rakkoon qabu galatoomii. Ani waa'ee mucattii kanaa dubbachuudhaa fi mucattii kana jalqaba irraa kaaseen ishee beeka. Yeroo fooloon ishee 40 yeroo Itoophiyaa jirtu irraa kaaseen ishee beeka. Mucattiin kun tiiktookii kan banatte lakkoofsa madaamii lakkoofsa biyya kanaa asitti Saawudi Arabiyaa. Amma waa'ee tiiktookii dhiisi ka seenaa koo waa'ee mucattii fi biiroo natti miti. Is waa'ee tiktokii bakka banneerraa. Mucattiin akka tiktokii fayyadamtu namitti inni beekti garuu akkuma dhuguma jettee hin lolti baay'ee akka tiktokii. Inumaayyuu tiktokii fayyadamuusi madaamitti hin tetti yaa madaam tiktokii nan fayyadama yoo sii ta'e siif hojjedha yoo siin taane tiktokii wajjin nan taqabbattu ta'e immoo hin hojjedhu jettee iyyuutti matteetti jechuudha maashaallah ishee jedhu hubanneerraayyee. Isa sana ofiif bananiif itti kennan ni beekti garuu amma isheen kan dhabamte. Kan rakkoon ishee ammaan akkan beekutti akkanatti mattetti akkas naan jette jalqaba duraa madaam isheetiin nagaadha. Hojiin hojjetti yeroo boqonnaa ishee isaanuma biratti viidiyoo ishee hojjetattee lakkifattee jechuudha ni argu hundumtuu viidiyoo ishees ni argu nagaa yaa birrii ishees jee sadiin ergataa jirti jechuudha. Gaafa kanaa gaafa lolli dhufu madaamiin ishee abbaa manaa hiiktee naan jette. Abbaa manaa eega hiiktee. Erga mana kana gattee isiin birrii kan isiin ergitu jeessa sadiitti jechuudha. Jeessa sadiitti ergiti birrii. Obboleessi eessa jira jaan ergiti jedhama birrii na erguu didde jettee jedhe ishii waan qabadde qabaa. Darbitee malee jee sadiin ergatti. Darbitee malee jee sadiin ergatti. Obboleessi kun guyyaa dhiyoo aduu gaafa hiikaati kan inni Duubaa hin gale jechuudha. Kan inni Duubaa hin dhufe. Yaa siif yaa giftii koo yaa siifuu koo yaa bareedduu koo seenaa koo hin beekta miti aanaasaa koo as godhe achi godhiin qabu. Jeessa sadiin ergiti jettee ishii jiini biraa yoo hafu yeroo lama jeessa sadiin ergatteetti na dhaggeeffadhu yeroo lama jeessa sadiin nu ergatte amma jeessa laffaa kana jee tokkoon booddee jeessa diiguutti waa'ee birrii jeessa dii booddee eeganu dhiisi rakkoon qabu isa amma. Seenoo ergitanya miti birrii akka jee sadiin ergataa turte natti himte ana jee sadii dura ndaam jee sadii dura akka birrii ergatte natti himte. Ishi. Inna amma kan ishiin amma rakkoo ishii qofaaf hin dubbachuu kan barbaadu. Rakkoo ishii qofa dubbadhaa jedhan amma waan dubbadhee rakatteefi rakkoon isii maali? Rakkoo ishii namtittiin kiyyaa amma natti jiramtee akka duraanitti miti seenaa tiiktookii illee nan dhiisaanii naan jette maaliif sitti jiramtee naan namitti ni nama daddarbitee na ifachuu qabdee erga abbaa manaa ishiitii waliiftee gatii sanaaf anallee ijoollee hunda keenya mana keessatti natti jiramtee jirti dirqaman ta'aa jira malee obboleewwan kiyyatti himadhee jennaanii tiiktookii irra ooltee tiiktookii irra bulta jedhanii naan lolu waan ta'eef hin himadhu isaanittis maatii kiyyattis nan sodaatee. Biirottis immoo naan jette biirottis hin himanne garuu hin himadhu na sodaadha naan jette biirottis immoo yoo dawwaladhee biiroon Itoophiyaatis yoo ganaa biirootti na deebisan
akka haaraatti iqaama haaraa na eegalchiisanii waggaa lama na hojjisiisu waan ta'eef waggaa lama hojjechuun barbaadu. Kontiraatuma kanan fixadhee galuu barbaada. Kanaafuu bakkuma hojiis baree afaanis baree waan hundumaa baree kana obsee gadi jedhee hojjechuun barbaada. Tiiktookii nan dhiisaa itti tole rakkoon qabu dhiisiyaa. Hoosiif danda'ame hojjedhu hoosiif hin danda'amnes immoo dhiisiitti hojjedhu galee bakka egaa birootti deddeebi'ee mana jijjiiradhu dhagatte hojjedhuun jedheen tole inni walii galu. Kanumarraan dhabamtee mucattiin kanumaan baddee deebitee immoo maallaan jettee yoo namittiin kiyya bilbilli kiyya yoo cufamee naan jette yoo bilbilli kiyya cufamee adaraa sagalee naa ta'anii bilbilan cufadhotte ani nagaan malee bilbilan cufadhu waayifaan mana keenyaa bakka tokko tokkotti hin hojjetu malee hin hojjeta kushinaa keessatti akkamitti mannee sagalee taana bakka mubaarakuu sammaatti akkamitti mannee sagalee taa'aa fi mucayyoo isaatii 24 TikTokii irraa viidiyoo hojjetaa ooltu dhaggeeffadhu. Fammasuudha wanni isiin hin goone hin jiru amma mana madaamtee seenumaayyuu TikTok jedhamaara namni danuun sagalee isiin waa'ee TikTokii maatiisis waa'ee TikTokii irra teessee karnaan jedhuudhaaf diddi maatiitti dabalu baabataa jedhu. Isiinooti akkamitti amanna fooloosii 250 qoftuun 60 irraa kaatee rakkattee dhumayyii isiinillee 290 galtee hoo sana argaa ijoollee mana madaamii rakkadheera jettee akkasiin bilbilan cufanne akkamitti amanna. Ejensiin nu kennaa ammaa sadii sadi. Asirraa iyyeen iyyisiisu amma sidii baasa waan ta'e lakkoofsa madaamii nan fuudha. Lakkoofsa madaamii qabdu? Oo baaba. Lakkoofsa madaamii hin qabu ani lakkoofsa biirootiif. Lakkoofsa biiroo eessaa qabdu? Lakkoofsa biiroo eessaa qabda? Lakkoofsa biiroo eessaa qabda seenaa? Nan jiraan? Sagalee koo jiraa? Jiramu bee. Lakkoofsa biiroo naa kennaa seenaa lakkoofsa biiroo naa kenna. Ayyee lakkoofsa dallaala isii ergee qabadhu duwwaa 933. Keessaan naa ergi TikTokirraa. Asuma lakkina. Okay, eshi. Ijoolleen keenya garuu gaafa nuyi waa balleessin ilaa lafa dura nama gorsaa malee rakkina irra dhaabbattanii isheen nama arrabsiti isheen akkasittanii naasayinaa waa meeqa gatii ittiin wal loltanii hirtaniif. Sagalee waliin dhorkinaa piliis. Ayyee gorsa kee fudhanneerra. Mubee jaallatti bar lubbuu dirqama sagalee nuu taatamu. Seenaa koo akka rakkoon tokko sirra goon barbaaduan gaafa ati yaadatta gaafa ati fooloo gochiistu namichi kee dhufee siin tagga'a. Siin jedha akka saree jechuudha. Fooloo gostaar taate. Ani immoo gastiirra kana dhufee akka baariyaaliisii ka'uun malee akka ati fooloo gochiistu deeggaree miti. Namichi tokko dhufee jedhee deema. Namichi kun maal irraa qaba mucaa kanarraa minaamin jedhe utuma akkasitti siin tagga'u bilbilli kee liphee cufatame. Nagaatti nuun hin jenne cufata. Wallaahi isa kalee siin taane ani sobulaa. Maaliif hin beekta hojiidhaa biyyaa baate fooloo gochiisuu yoo ta'e biyya galtee fooloo gochiisuu atumti kunoo siin hin jedhaadha. Fooloo gochiisuu yoo ta'e biyya galii fooloo gochiisi. Mana madaam teessee fooloo gochiisaa geema taphataa birrii kaffalaa jiru hin jirri kun. Siin kennu nu birrii keenyaa siin jedhu barbaadan damoosee kee siin kennu jedhu mudhii qabattee maal kennine jetta. TikTokii irra oltee bulaartaa siin jedhu noo haasaa keessa walitti nama kaballaa bareedaa tokko si kabalan lafa buuta. Nyaattee karaan qabdu duddigee mana madaamitti dhumeera. Yoo harkatti miidhamte kun hin fayyitu seelaa ta'e bakkaan hangaa jedhee qottoo fudhatee morma keessa irraa kutee keessisuu baalaa keessa si buusaa jechuudha. Allaqe. Namni akkuma taanetti du'a. Rabbi namaa eegu malee. Kanaafuu seenaan amman baddeetu naan jettanii borilaa keessattuu warri xiqqoo sii fooloo guddaa qaban laayivii irra oolanu hin badde naan hin jedhinaa yoo danda'ame dhiifamaa wajjin. Yoo hin badde naan jettan immoo maal hin jedha beektu? Hojii dhiifteeti TikTok irratti xiyyeeffattee kana amma daamiin ajjeeftee gattee jedha laan. Ani soba gowwoomsaa seeniyyee koo sin jaalladhaam ati akkana naa taate akkasi fakkeessuu naan ta'udha. Dhugaaluma sitti mala hadhan sitti mala seenaa yoo danda'ame hojii irratti xiyyeeffadhu. Geema yeroo taphattu eeyyama jalaatiin haa ta'u. Geema taphachuun miti gaate biyyaa baate. Bixooma beellamaa tokko lash godhee taphadhuuti. Oromoo sin beeknan jiru ta'uma beellamaa qabadhu as bahee taphadhu taa'i. Sana booddee geema minaamin isii guyyaatti hin tanaadhu geema nan ta'in. Manni madaamiif geemiin manni madaamiif TikTokiin wal duukan deemu. Hirribuma qabduma. Hirribuma raftuu yeroo kamii raftu guyyaa mana madaamiiti olii gadi fiigaa ooltu. Halkan TikTok irra bultu. Andugaa sinitti maa sinin jaalladha na beektu sagalee keessanii na beektu garuu taa'ee calluma hidhee boo'icha labsu'an.
Uy, neki mami mana madami. Abiba tu nani me kalesa. Enyu ni kalesa abiba jala tu yes jala warri kalesa da kesan. Kalesa miti dengat. Kalesa mali dengat. Abiba. Ijolle dute. Ijolle takkala taate. Madami balleessite jechuurra. Ijoollee keenyatti dhugaa maaliif hin himne Abiba. Ijoolleen keenya laayivii irra oolanii bulaa jiru. Ijoolleen keenya tiktookii guddifachuutti xiyyeeffatanii jiru. Yeroon tiktookii yeroo biraa ta'uu qaba. Yeroon hojii kabajamuu qaba. Jedhee kaleessa Abibaatti himnaan dhugaa jettee Abibaan uummataa labsaa turte nama kummee kanatti. Ani waan nama dubbadhu eessattuu nan dubbadha. Neestu baaba. Nan jeeqin anoor. Ergee jira. Narkaa garagalchaa lama keenya dhabbo. Maal jetti? Siif ergee jira. Atoo maaltu sitti dhaqa seenaa jirri mana madaamii keetii akka tiktookii hojjettu akka ta'e laayivii irra ooltu hin beeku. Mubee dhugaa dubbachuu fi dhuguma nu gorsaa jirta garuu ani tiktookii akka duraaniiti miti. Hamma yoon tiktookii fayyadamu yeroo boqonnaa kootiin fayyadama malee yeroo hojii kootiiti miti. Ani guyyaa tiktookii hin seenu. Gastii namaa seenee beekaa yoon seene miyuutii qabadheen sokkee biraa baha malee yeroo hojii kootii tiktookii hin seenu. Amma yeroon si waliin haasaa jiru kana kilaasii kootiin uffata tokkosaa jira malee hin seenu ani tiktookii kanan seenu galgala yeroodhaan hin galaan sa'a tokkotti akka Itoophiyaa sa'a tokkotti kilaasii galaan yeroo sana kanan viidiyoolee waraabadhee ol kaawwadhu yeroo sana kanan laayivii seenee geema taphadhu malee zim jedhee akkasumaan caluma jedheeti miti ani kanan tiktookii ta'inii jedhu jechuudha. Hojii kootii fi tiktookii hin beekti si argitee beekti tiktookii irratti. No hin beekan. Sobiin seena. Hin beekan. Nan beekan tiktookii irratti akkan tiktookii fayyadamu yoo hin beekan. Nam tokko maatiin isaatii kana hunda laayivii irra teessee geemii taphataa si waamaa tunuu dhageenyu haayee jedhaa madaamiin koo tiktookii fayyadamuu kan beeku. No mube madaamiin kiyya duraaniiti malee madaamiin kiyya ammaa kana ani firiidamiidha nan taphadha yeroon geemii taphadhu kun uummanni nu mana argan jechuudha. Ani galgala malee hin taphadhu guyyaa soon taphadhu ani guyyaa gidduutti boqonnaa nan qaba. Maaliif jarri koo mana noolan waan ta'eef ani ganama yeroo isaan irriba sa'a sagalitti ka'eedhu ani sa'aatii 60 kee hojjedha. Hojii kee xumuradheen ka'ee yoo yeroo tirfii qabaadde tiktookii seena yoo hin qabaadde waan dhiisa. Fakkeenyaaf kunoo tibba kana dhiiseen jira maaliif hojiin qaba biisidha waan ta'eef yeroon hojii koo fixadheetti immoo akkasittiin fayyadamaa jechuudhaan hojii kootii fi tiktookii walitti hin fidoon dhugaa dubbachuuf sirriidha madaamii kootu haa kaffala malee tiktookii irraa kanan ani argadhu muraasa. Ta'us faayidaan tiktookii irraa argadhu yeroo boqonnaa kootii yoo yeroo tirfii qabaadde malee hin fayyadamu. Ani viidiyoon guyyaatti gadi lakkisaati oolu kana yeruma viidiyoo lakkisu sana miti kanan uffata uffadhee viidiyoo waraabu sinii galee yeruma sana miti. Fakkeenyaaf gaalaarii koo keessa viidiyoo 100 jira amma yoo xiqqaate. Maaliif kun amma yoo jedhu qofan hin jiru. Tiktookirra hin jiru amma jedhu qofan. Ekkuma isii. Yaada boonaa maal kana irratti beeksisa. Innaa mucattiin kun immoo endaan viidiyoo ishii jala galiitii ilaalchisan argisiisa sagalee ijoollee taa'aa turte malee nama arrabsaan kan isheen turte. Seenaa galatooma duraan dursa hundi keessanuu namni sagalee namaa ta'uun namummaadha. Mubaarak waan tokko kaasee jira. Wanti isin beekuu qabdanu Mubaarak ati sagalee namaa taata dhugaadha. Namaa rifatta jechoota kana ergaa dhaamuun kan kee sirriidha. Garuu yeroo ammaa kana ijoolleen teenya bakkeen isin itti miidhamaa jirtu eenyulleen kan beeku jechuudha. Kan gartee walakkeessee ollaan marqa balleessee jetti Oromoon gaafa mammaayitu namni irra hedduun ani feemasa ta'a jedheeti warri amma madaamiin wal dhabee madaamiin akkas gootee madaamiin balbalatti cuftee silkii irraa fudhatte sababni jedhu kun sababa tiiktookitti irra guddaa faarsantiin hedduu warra karaa keessaatti nama nutti himatanii karaa keessaatiin dhaqnee gaafannu anama madaamii isiisan silkiin irraa fudhatteette hatta kafiila isii irratti dawalee nama gaafadhe qaba wallaahi lazim irra guddaan galgalaa ganama tiiktookii malee hojiin hojjettu sa'aatii hojiin hojjettu kan irra guddaan jechuudha. Kanaafuu ila dhaggeeffadhaa jira keenya yoo dhugaa walitti himnu taate har'a gadi bayanii amma fakkeenya ergaa ati haasaa turte keessatti asuma teennee dhaggeeffataa ture tokkoffaa keessatti madaamiin sun akka tiiktookiidhaaf gartee xiiqii qabdee jiraatte muciyyii walleen aanuun fayyadamu bakka kanarratti na qaban jette erga bakka kanarratti qaban namni tiiktookiidhaaf biyyaarraa hin baane jira keenya isinii mana arabaa keessa jirtanii yookaan bitamtaniitii miti nutiin ala jirru fakkeenyaan gaafa duraa geema taphadhe arabtichi an bira jiru na arge wallaahi adaati hojii kiyya hojjetaan jirtu tiiktookii kana dalagaa jirtaa naan jedhe anaa ilma dhiiraa ka'uu barbaadee ma jijjiiradhee biraa deemu dhaggeeffadha isinii mana keessa dhaabbattee achi iyyaa viidiyoo waraaba amma seenaan fakkeenya maal jechaa turte lakkin aan akkan fayyadamu nan beekan seenaa viidiyoo dalaydate lallabdeechi keessa nama maatii tokko wajjin mana galtan akkamitti nageenya namni akkamitti hin beekne osoo akkas hin taane lakkini beeti madaamiin tiyya ittillee osoo jettillee dansaadha kun hin beekan jechuun sirriidhaati miti. Oka dhugaa dubbannu taate dhaggeeffadhaa hawaasa keenya ay deemtanii Mubaarak sagalee nuu ta'i jechuudhaan duratti osoo of laaltanii irra gaariidha.
Maaliif namoonni hedduu nama kan mana hidhaa keessatti hidhamanii mana keessatti madaamii silkii irraa fudhattee waan biraatiif irraa fudhanne nagaa qaban ijoolleen irra hedduun akkuma isiin biyyan dawwalle warra amma sagalee naataa yoo an irraa badeet akka irraa baddu maaliif beekte sagalee naataa isiin jette rakkoo maaltu jira beekte wanti isiin dubbatte waa'ee silkii kana qofa jechuu laal akka madaamii silkii irraa beektu waan beektuu fi irraa fuutu waan beektuu fi yoo an asirraa bade sagalee naataa jette madaamii wallabbii biroon qaban. Yoo ka dhugaa dubbanu taate kanaaf hundi keessaniyyuu osoo dhuftanii asirra nu fayyadaa sagalee nu ta'a osoo hin jenne waan manaa baataniif beeka tiktookiin akka qaba bakka qaba dhageeffadha shilingii takka irraan argattanii beena faarsantiin irra hedduu jechuudha hojii keessanii walitti hin bu'ina keessatti isin ka jirtan xalabaadha irra hedduun ijoolleen xalabaa jirti arabni wallaahi miidiyaa kana fayyadamu abadume nan feetu laal tokkoffaa ijoollee jaraa waraabdee nama gadhiisuu asirratti argaa jirra mana isaanii waraabdee asirra gadhiisaa jira arabni akka waan kana jibbitu waan biraan jibbitu nama meeqa argaa jira asirratti dubartii jaartii teettu waraabdee asirra gadhiiftu muciyyoota argaa jira kan yeroo baay'ee bira teesse kan madaamii bira dalayduudhaa miti viidiyoo akkasii yoo bakka biraatitti agarte akka waan ati dalaydeetti silaalte arabni wallaahi laziim kanaaf nama meeqatu garteetiin asirraa ijoollee arabaa wajjin garaarraa ol kaa'ee gangalataa luka jidduu of kaa'ee akkasitti argaa jiru jara keenya asirratti waan akkasii argaa jiru namni akkas godhu ijoollee teenya afaan oromoo haasayaa muciyyoota kan garee kan daa'ima garaa luka jidduu kaayyattee harma jidduu kaayyattee asirratti isii miti arabni madaamii ati bira dalaydu viidiyoo san yoo agarte akka ati dalaydetti silaalti jechuudha hokka dhugaa dubbannu taate kanaaf of laala keessa dhaabadhaa of laala tiktookiidhaaf biyya irraa hin baane arabni isin feetu yoo karaa mala gaarii sitti qabaatte yoo fuula gaarii sitti qabaatte guyyaa takka si agarraan si'i viidiyoo akkasii waraabu si agarraan si'i mana isiitti iyyuu si agarraan haga kan keessi jibbitu nama jibbitu hin qabdu jechuudha kanaaf mubaarak as deemtee akkas godhaa jechuurra keessa dhaabadhu waan manaa baatee beeki kaayoo kan kee beeki seenaan amma hin sobdi tokkoffaa seenaan nama foloorsiin si agana gahe mana arabaa keessa dalagaa namni nan beeku madaamiin tiyyan agartu jechuun sobduudha hin sobde andugaasitti maseenaa obboleetti tiyyan na beekta si beeka si jaalata. Seenaa seenaan kaleessa kan amma kana galee ji'a meeqa maal ta'e foloorsiin ko hin beekte arabni akkami wallaalte arabni si'i mana wajjin jirtu akkasi lallabdee viidiyoo akkasitti utaaltu ta'ani akkami arguu dhabde nama wajjin mana galtaami. Way bineensa wajjin nama gurra hin qabne wajjin mana keessa galta. Bosa no seenaan mana sanatti foloorsi ishii yoo akkam dabale kuma dhibba dabaleef dhugaa dubbannoo ta'e kamana kanaatti miti mana biraatitti na beekan ilaalaalee dhageeffadhu siifu ennu biiftu mana biraatitti na beekani mana kana ga dhufee namni nan beeku jettee irra dansaara akkasii ni fudhata arabni nan beeku gara biraatti anuu beeka gara biraatti akkatti beekan እና kanaafuu hundi keessanuu wal gorsaame ila isinii miti amma ijoollee mana arabaa keessa mana kafiilaa keessa akka ijoolleen isin laaltee sadarkaa kanarra hin qaqqabne akka ijoolleen isin laaltee arabaa walitti hin buune akka ijoolleen isin laaltee jireenya ofii gadi hin dhiifne jireenya biyya sanii waliin beekna namni adda gartee rakkoo guddaa biyya keessaa bahe tiktookiif jecha biyya deemu nama maal jette yoo ammaatii kiyya natti dawwale warri keenya tiktookii warra woltee bulta hidhee natti ka'a jette yoo mana biirootti illee dawwale akkana naan jedhaneet bultii isii waan isiin irra bultu isii miti warri biyya keessaatu hin beeka jechuudha kanarraa maal fudhattan isin tuciyyo yoo warra keenyatti an dawwalee himadde tiktookii irra bultaa kanaaf si ariiti naan jedhanii jedhe wayyee maaltu maal ta'e beektaa boona galatoomi ati na keessaa dubbatta isuma dhugumaa yaanni gootiif yaanni kee yeroo hedduu waluma sirrii deema. Maaliifan beektaa boona wannan yaada kana kaasee ittiin rukutee fi na tajaajila torban darbe keessas kanuma naasaa ture. Nan qoradhe beektaa ijoolleen mana natti cufanii Saudiitti mana natti cufanii hin danati. Madaamiin mana natti cufuu miti barrii morma keessan fuutee barrii gidduu keessattu sinti cufte iyyuu morma keessatti jechuudha. Ammaaliif cuftee hin jedhu kana booddee. Sababni isaa irra caala nan qoradhee argi. Irra caalaan parsantiin 75 ijoolleen keenya wallaahi dubbii qabu. Maaliif somnadha? Maaf harka warra qabnadha? Parsantii 25 miskiinni akka mucattii dangada shawaa sana dhaqxee harka kennattee poolisiitti tiktookii si jala galee ilaaleera. Tiktookii si fidaa jedhee jala galee argeera jechuudha. Foloorsii xiqqoo qabdi. Amma maa inni waa lama balleessaa tiktookii irra shamarran dhaggeeffadhaa bareechaati. Abbaan fayyadamanudha. Abbaan hin fayyadamu boonaatti hin deebisa boonaan haasa'u. Waa lama fayyadamaa shamarran. Tokkoffaa foloorsii tiktookii keessan bakka fooloo dhaqaa galfadhaati keessanii hojii keessan hojjetadha. Yookiin immoo yeroo madaamiin hin jirre laayivii galuu dhiisaati gastii galuu dhiisaati viidiyuma hojiidhuma hojjetaa turtulaa kunoo ganaman ka'ee kanaan akkasitti fuula dhiqadhee akkasitti mana qulqulleessee hojiin koo akkasii dubartii kanaan dhabe amma dubartii fooloon si miiliyoona galu miiliyoona lama galchinu nan dhabe kan ganama kaatee kunoo akkasitti ka'ee fuula dhiqadhaa ganama yeroon ka'ee
jettee viidiyoo gadhiifti. Saatii akkasittan irribaa ka'e kunooti. Saatii kana immoo kunoo lafan qulqulleessaa jira akkasittan qulqulleessaa jira laalaa ijoollee koo jettee qulqulleessaa gadhiifti ammas viidiyoo guyyuma tokkotti. Sadaffaa irratti immoo kunoo akkasittan barcuma akkasitti sirreessaa jira. Jireenyi biyya namaa jabaadha akkasittan hojjetaa jira jedha. Barnoota illee namaa kenna. Ofiillee jechuudha oolmaa isii nutti himtee. Macarashaan ammoo kunoo galgala immoo akkasittan uffata tokko isaa jira. Isa miicamu akkasittan miicaadha maashinii kanatti akkasitti galchee kunoo akka adii qobaatti. Gurraacha qobaatti kalarii biraa qobaatti akkasi kalarii adda baasee akkasitti miicaa jira. Galgalli koo immoo kunoo kana. Amma immoo buna danfifataa jira. Waan nyaatamuu kunoo akkasitti nyaataa jira. Nagaan naa bula bakka hirribaa geeraa kunoo as bakka hirribaa kooti jettee ganama sii guyyaa sii galgala sii nutti himteetu jette fooloon sii calluma illee guddata. Namni waan akkana jaallata. Donqooroon gastiirra kan oolu jara kan laayivii geemara isa kamiin amma seenaan yoo bicate seenaa 100 nu dhalti amma. Maaliif mana madaamii keessa teessee geemii taphataarti eenyu faaraan jira ree eenyu faaraan jira. Ijoollee gandasii yoo ta'e guutan biyya Ameerikaa keessa guutan Awustiraaliyaa keessa seelaan asii doolaara argatti asii madaamii kaffalaa fi asii fooloosii guddifataarti asii viidiyoon sii laayikii 100 qaba. Maal gochii mana madaam keessa taa'u ijoolleen waan barnoota sinii ta'u ijoolleen gowwoomina asumarraa iyyinee iyyisiisna malee wanni nu sinii goonu hin jiru isuma dhuguma biiroo keessa ittiin dawwallaa biiroon keessan deebiin nu deebisu haarasaa tiktook noo jedha amma nan dawwala kan mucattii kanatti dawwalaa tattamaan jedhee nan dawwala macarashaan isaa tiktookidha ani tun jararraan nagayin yeruma seenaan fooloorsii 200 voyi qabdi jettu akka tiktookiin dhiibbaatti fide bareedan waa'ee shamarranii nam tokko natti muun barbaaduan qaccee natti himnaan xumura isaa siittan hima. Kanaafuu anama fakkeenyaaf hojjettii tokko kan qabaadhe akkana aduu keessa makiinaa oofee ilmoo koo fudhee akka inni haadha hin jeeqne jechuudha. Akka inni haadha rabbashne haati dadhabdee jirti. Ilmoo koo fudhee obboleessa koo na wajjin hojjetu fudhee baadiyyaa keessa deemen waan ta'e riskii fudhanna ta'ulee jechuudha. Kanatti tun jiru hojjettuu wayii yoo rabbi naa kennee nan galfadhe. Tiktookii garagalchitee iddootti garagalchitee siidaa waraabuu arginaan isa kana arabaa jettuusin anu udduu keessa dhiiteen darbadha. Araba jettaati. Akka arabaa jeesuu hin danda'u manatti qollofuu hin danda'an. Gadi baatee mubaarikii kana godhettee maqaan balleessi waan ta'eef. Garuu udduu keessa dhiiteen ari'a. Baadiyyaa lubbuu koo gurguratan 120 oofaatan makiinaa jechuudha. Yoon nagaan galee manatti gala. Isiin achitee isaan laaggattee udduu isaas garagalchitee mataan dhaabattee viidiyoo hojjettee hambirii siidaa kaffala jechuudha. Amma naayyuu araboonni hin argine amma sitti dhaqqaamaa jira. Araboonni gadi ba'anii asuubiya kullu tiktook sabaa tiktook hin argine viidiyoo kana. Hin argine Suudaanii wayii moo maal waan isaatti baangaalii taatee hin beeku. Asuubiya tiktook sabaa alkeer tiktook billeel tiktook maafi shugul kalli walli minaamin jettee haasofti. Ijipti keessatti warri Ijiptaas jala jiraachuu dandeessu ani ijoolleen hojii galchaa ture. Ijoollee shamarran keenyan hojii geessaa ture. Maaltu maal ta'e beektu waan na mudate isinitti himaa makiinaa dhaabe fuulaan as ba'ee jechuudha. Ijoollee keenya shamarranii keessattuu Ijipti keessa jirtan waan kana naa himuu dandeessu jechuudha. Maaltu maal na mudate beektu ijoolleen hojii geessa. Yeroon hojii geessu ijoolleen irraa fudhataniiti birii dallaalaa naa kennu. Gara intinaa kana maandisiin yaa tajammaal awwal tajammaal kaamis minaamin waan akkana kanaan ijoollee keessa beektu. Maal na godhanii hoggaadhaan hundi ijoollee hojii keessa yeroo zaqamaan mana hojii galchee 1,000 naa kennu 2,000 naa kennu ani gaa ishiidha sasiin na beektan kana na jaallatu araboonni. Hojii 2,000 naa kennan 3,000 naa kennan ishi 5,000 kan naa kennu jiru. Rabbii kun na arga. Amma geesseen ijoollee hojii galchaa baqattoota kana. Ijoolleen hojjetattii damooza jaraa fudhattee galtii maal jettii booda kana birriin jaraa gadi bu'aa dhufee ijoolleen keenya damooza daddabaluu jalqabe. Ijoolleen keenya meeqaan hojjetti doolaara 500 fa'aa hojjetti dhaggeeffadhaa. Itoophiyaan doolaara 500 doolaara 400 gadaanaan sahaaraan kan afaan hin beekne doolaara 350 hojjetti kanaan nan galchaa ture. Booda fi banaati naan jechuu jalqabe ayi waan jedhaani deemsa keessa. Birrii meeqaan jennaan doolaara 350 400 jira 500 jira. Gadiimiin warri ergasii hojjetanii afaan beekanu 500 warri hin beekne 450 350 ni jira kan afaan hin beekne minaan jennaan. Mineen jette Itoophiyaa jennaan gabiilaan jara maali naan jette rabbiin ila nagaan manaan nan gahin.
makiinaa dhufaan Oromoodhaan jedheeni naan jette maaltu Oromoodhaa doolaara kaffalanaan jette warabbal kaaba Oromoodha jennaan jineedhaan hojjetu jira jette birrii biyya kanaatiin hojjetu jira 3,500 4,000 itti dalatanaan jette Itoophiyaa keessaa maqaa saba tokko waan ta'e diraamaa dhagar wantichi diraamaa warri kaan hojjetanidha sinii galee diraamaa warri kaan hojjetanidha Oromootu akkanaan hojjeta malee nuti Itoophiyaa keessaa qabiilaan keenya akkana doolaaraan malee hojjennu jedhanii jennaan Arabni sammuutti qabatee jechuudha waan kana dhugaasee maqaa ittiin balleessi maaliifan jedhe ijoolleen keenya ijoollee Oromoo hojii hojjetan jechuu barbaadeetu hin taane akkuma sun walga'e Masrii keessatti yeroo sana na danqaa ture Itoophiyaan hojii hojjetanu jedhamnaan lafatti hafuuf deemtu followersiin keessan guddataa jira followersiin keessan guddachuu irraa rakkoon qabu viidiyoo hojii keessaniin hojjettanu akkatti oolte mee akka nama jedhetti mee ajandaa fudhaan irraa ganama yeroon kee akkanaan godha afaaniin tun ta'in hojjeta kaameraa kee gama kaayiti kunooti ganama yeroon kee garri bakka sitti fuula dhiqadhee kee raga mee maaltu na eeggataa jira kunoo ammalaa qursii nyaachuu bani qursiin koo kana yookiin mootummaan qursii nyaatiin jalqaba akkasan godha kana godhee keen sana booddee immoo qursii koo saatii ana nyaataara barcuma akkasittan sirreeffadha lafa immoo akkasittan nazzafadhee kaa akkasittan uffata miicaa akkasittan uffata tokkosa bakka ciisichaa geera akkasiidhaa viidiyoo hojjedha waan isin ilaallatu waan isin ilaallanne boottanii tokko ammaa wallaahi kan abaaramtu tokko jetti boo dhaabatte waan isin daattoo ki bishaan daakaartii hin beekamtu waan isin itti girfaman ta'e jetti torba shaggooyya buti ijoollee tiktookidhaa biyyaan baane tiktookiin madda baraa keessanii malee hojii keessanii miti tiktookiin bakka itti bohaartanu dibbirtii itti baattanu bakka yeroo dabbaramtan dibbirtii itti baattan godhadhaa malee bakka hojii keessanii godhetina eenyu rakkoo qaba madaamii Saawudii rakkoo qaba moo ijoollee keenya rakkoo qaba yoo jenne dhiifama naa godhaa malee utuma beennu huubaa wajjin isin turattaa naafan iyyaara malee isin gorfadha jedheen iyyaa jira malee rakkoo qabu keessanii qaqqabna jedheen iyyaa jira malee wallaahi parsantii 100 ijoollee keenya badii qabdi nama 25 kan madaamii isaa ajaatee lafumaa kee dhaqee barri ijoolleetti qollofu malee 75 badiidhuma keessanii barri sitti baaftee si fiddeem tikkeettii sirraa kuttee si fiddeem dallaalaa birrii diraama 5,000 riyaala 5,000 6,000 kaffaltee si fiddeem amma naa iyyuu waasiin hin jenne hojii kee laalladhu miidiyaa dhiisi miidiyaa bakka bashannana keetii godhadhu hojii muhimmii kee godhadhu hojjedhu tun hojjetin birriin si kaffalamu iyyuu haraama labbi hojjetaa jirtu mana qulqulleeffachuu suurattis labbi tiktookiidha jettanii geemam waalittu jira hadhaa xabeellamaan waalit jettanii shaa godhanii irra fiiddanii hojii hojjetaa jirtu hojii sin hirkaa baduuf deema hojii jibbuuf deemaa jirtu labbi qodaa miiccitu qodaa si miiccitee irratti qoshaashaa arginaan lamuu dudda keerra dhaabatti madaamiin maankaati miiccitee irratti qoshaashaa arginaan lamuu dudda taalii haabin tette haasa'ee siin jetti fuutee maankicha ija keetiin dhaati madaamiin tokko maraatuudha sukkaara qabdi qodaa adii miiccitee irratti ati miiccitee fanniftee irratti yookiin quba jira yookiin immoo waan gurraacha wayii argiti taali siin jetti naati dhatte haasa'ee siin jetti maalee isheettanii malaan gurraan siyaa boote yookiin si darbattee sitti cabsiti fuula keetti sana booddee gadi baate madaamiin akkana na goote akkasi waa malee waan dubbannu of eeggadha masii Hello Mubarak. akkam jirta Akkam nagaumaa yooyyaa isaniin jedhee jira. Mubarak obboleettii boonaa isan caqasaa ture. By the way, waa'ee ani guyyaa cuftiinuu dubbachaa turtanii dubbachuu jirtanii baay'ee galatooma. Obboleeyyan keenya ka biyya rabaa jirtu kana walumtuma deebisii wanni isaanii karaa cufummaan iyyuu guddoo naquuqa. Illaalaa manallee nallee biriin dhuftii ijoolleen ni naasaanillee garuu rakkinni warri keedda karaa cufaan iyyuu their victim haa ta'u malee isaan immoo likkiin akka waan likki godhuu qaban. Ittimuun akkas barsiisuun tikikkillee dheema. Waan kan kanaan durallee dubbadhee ture ani sarraatanya mana biyya deebinee haalaalluti. Tiktookerin Itoophiyaa sarraatanya ijoolleen beet sarraatanyaan Itoophiyaa tokko tamittuu tiktooker jirta. Geemii qaxaroo geemii noormaalii taphatu hin jirtu. Geemii dhiisi silkii iyyuu haasa'uu hin dandeettu. Bitanii yoo si kennan uhudii qofee warkan keessa daqiiqa 20 dubbiftaa siin jedhanii si kennan. Maadamiin akkan nagoote eenyutti maxxan she's the boss. In hojjettaniif hojjettuu siitiisan.
Kanaafuu bakum TikTokin sanii dhuf akka namni dhibii gabbaatanii zimmatanii halbaatanii ooltanii dhuftanii qoodni hin deebinee fi asirratti jettanii namaan wal gartanii waan obboleen keessanii waliin dubbachuu sometimes waliin taphachuu kun bagum sanii dhuf sila odoo kun jiraachuu baate cinqatee hagamitti achi keessatti san qabataa turedha. Garuu akka itti xaxaqqamtan beekuu qabdani. Warri illeen kan arganii guyyaa kan cummaadamii kan nagoote yoo isa waan gaarii gootan waan hamtuu waan isan godhan natti hin fakkaatu. Maaninaan akka guddinni nu marga gisee warri kuuku godhaa hojii hojjechaa TikTokii ofii oonii godhatan. Kagarii birbaatee dabartee fudhattee fadeemti warri. Kanaaf aniin bataam nu maamasaginaachoo. Isan waan guddooti isan kee jira karaa cuftuun iyyuu namni cuftiin iyyuu isan irraa ተጠቃሚ እንደ አገር ከናንተ ተጠቀማለች ነው ያለችው። አና ከየት ናም ተቆለፍ ጅራችሁን ቀብደን መጀመሪያ ዩ ፈርስት ኦፍ ይጅራዳ ስፔሻሊ ሸመራን በሴቶች ላይ ነው ሁሌ የሚያመኝ ከነዱኩብ ወረረት ይዳ ዱብራዳ ጊዜን ከን ደፈ ደብራ ሀከር እጅሩ ቦሪን ጅሩ ወሚ አሳጀኔ አዶቴና ስመት ጊዜን ከን ነው በውጅሩ ባይደ ታይም ዋን ጭፉማ አቺት ሎድ ጎዳተኒ ኢትዮጵያ ራት ወደ ቢታኒ ዱፍታኒ ወኒ ከሰን አቲኒ ቢዝነስ አቺባት ሱን ይፈካቱ ስለዚህ ዩ ፈርስት አትበሬዱ ቀብዳ አትነጋ ቀባችሁ ቀብዳ ገመቹ አርጋችሁ ቀብዳ መጀመሪያ ኡፊ ፊሳባ ጅጋን ሙላም ቆፌ ምን ማዳሚ ከቴታኒ ገልተኒ ኢትዮጵያ ራት ዋንድ ቆቶ ቆጀቹ እንደንደተን ጀዴ ያማን ጋሩ ወኒ ሰን እንደንደነፍ ጋን ከሰን ማለ ደምተኒ ጋን ሰደት ጋን ቁዳን ወኒ ሰን አቺ ቴተኒፍ ነሚግ ለፍት ራይት ፋሚሊን ኤኑን ነሚ ጭፍቲኑ ሰንራ ወጉራ እንከኒና ማላ ከሰን ሃዱማ ፈባ ከሰን ካይሰን እርግጥሱን ጨከንቴ ሰን እርግጥሱን ዮይሳን ዱኩባን ዋይ ቆርሰት ሰኒ ገለ ጋሩ ይሰን ጅራቹ ቀብደን ዮይሰን ጅራተን ወርሌን ጅራታላ waan guddoo sanir jiru waan guddoo godhuu jirta nu an biyya Ameerikaa jiru guys nu akka keessan hin laffaanu namaaf hin kaffal diasporaan Ameerikaa jiru sanitti ma እናንተ ናችሁ እንደ አገር ህዝብ አዱኛ ሱዩ ነው ይቦል ጀግኖች ናችሁ ጋር ወኒ ሰንቤሁ ቀብዳን ጩፍቲ ከሰን ማዳም ይረትኩም አረከስና እንጀቴ አረከስና ሲአሲ እንጀቱቲ ሲዝ ደ ቦስ እኮ ሰራተኛ አሬራ ከየትሚቲ አዳዳቴ ትሚት ኦቦሌት ትሚት ሃርኬት ትሚት ቤታ ኩኒኒ ነማቲን ቢያን ከማንሳ ብይ ከነት በር ፉላ ዩሲን ከነ ሰራተኛ ሩሚ ዲቢ ከየተሰሰኒ ዱካን ከስ እንበና ሚት ይረ ዱዱት ወሊን ዩ ተሰሰኒ ወን እንጀዳኒ ቤታ እንኳን ስልክ ልትጠቀሚ ቪዲዮ ቲክቶክ ከፈች አይደለም ተተቱ ይወርከን ከትዩ ዱብሱ እንደንዴቱ ስለዚህ አመስግኑ ዋንቶ ኮክ ዋቅ ከሰን ከዳተኒ ያ ዋቅ የና አንዲሳካልኝ የተኒ ቦተኒ ገን ከሰን ማለ ደምተኒ ያቺ የተነሞ ኮምፕሌን ይጎተኒ ዋቀዮን ከራ ጉዳ ጉባይ ሰንንጌስ አቹ ምርተ ነቱ ከለሲ ከዳቴ ገዱፈ ነቱ ልፋቴ ጅራ ዋቀዮ ጋሩ እንደንዳ ነደንዴሲሲ ገለቲ ከንከ ያገው ጀልተተ ዋቀዮን ከዛ በላይ ነው የሚያነሳሽ ዋን ጉዶር ሲገሳ ሲገለ ከናፍዩ ዋይመን ማዳሚ ከሰት ዋንተው like daftani duftani madami machu kana guys nothing there is nothing you can do when to kolle unat godo dandete she is the boss baka that's it garu oji kara nagati ojattani inta hasan injada mubarak ambona isan wan san anguya cuftiru dubachu jir qodu battani fi galatoma video kesan jijjira ak tiktok irrat ojattan baka challenge um kesan kana ak ojachu altan isallal anaman taltu ko dengat tete carpet fi gibbi di ko jir dikko ko sinu video isi sulale dafe baka nadagame dikkole somal gode dafe repost gode dafe share nam cufa gode si video maka oji kesan su post goda achumrat tiktokin wan isana sirrat tani asuftan cala sunit isani guddat oji san ojachu jirtan sun challenge gudda jagnochim nachu demo man kushina araba gudda handandetani kawulchitani lafketi galte restaurant banat ojachu hindadab ጎበዝነሽ ያንን ችለሻል ቃየና ማኩሽና ናማ እድሜ ካንከ ማለ ባቴ የሰራሽ ጀግና ስለሆነ ዋን ካንከ ወጀድ ይገሊ ቢ ካንከ የት ሬስቶራንት ይበላል ወጀቹ ደንዴታ ከኔ ራት ወጀቹ ደንዴት እረ ካንከ ኩሽና ናማ ከሰ ቆፈ ፍጭ ኦሪ ካንከ ቀበቴ ጋሉ ቀብታ ሙባረክ እንቦና ጋላቶማ እወዳችኋለሁ ባይ obboleetti teenya masii yaadni ati kaataa turte yaada wallaa yaada dhukaan dhamdhama qabudha. Nama galuuf ni gala. Hawaasa keenya obboleettiin teenya tun isin dhaamtee jirti. Tarii yoo nuti illee obboleeyyan keessan taane obboleettiin akka keessanii kan silaa haadha isinii taatu obboleettii isinii taatu isinii dhaamtee jirti. Osoo hin boonne dura namni kaayoo manaa bahee beekuun barbaachisaadha. Tiktookiin waan ati deemtee bakka siin bu'u. Irra hedduun ilma namaa tiktookiidhaa miti shamarran teenya hadha abbaa manaa ofiitiin tiktookii kanaan hiikamaa jirti. Maatii ofiitiin tiktookii kanaan wallabaa jirti. Tiktookii faayidaa akkasii hin qabne kan yeroo keessatti. Qoyaa tokko boona maqaan nuti teenyunni hello maqaan nuti teenyunni. ገነት ጌቱ ግርማ ሰላም ነው ወንድሜ? ኦሮሚፋን አልሐምዱሊላህ ከም ጅርታ ሙባረክ ሙሰማት
alhamdulillah. Agensi dah? Gannat keto girma Saudi Arabia kan jirtu ko kuma gamda? Ada boleh turun kan aku wali lain kan turun mana je negara gak penting turun. Nasi. Nah itu wala di yang mana kita tengok ini Maje te? Is baba. Kuyala mata kurang tengok ya. Jadi hari itu nidran wala turun dengan ni ergat jadi ni wala mate wala ada kerja itu kan jadi ni. Nasi. Ida wala jadi ya turun nanti turun kali itu boleh. Enyun ninda wallaf jadi. Ni wala. Eh? Ada apa ni jadi biro. Mucator be to ko ga jirtu. Mucator be to ko dabam te jirtu ko TikTok irratti nama kuma meeqan nama kuma saddeetin peenye raasaa jirru ati qalalli goote inda wallaf jedhanii hin taare. Ida wala pe ton tare ni tin turun kan nama kita no biro lagi turun kan. Eshi. Hari mori berat ni kalau berat tu ini rupnani yo boleh tidak wala itu tidak wala maaf jadi ni kali sekarang nanti manu yo ada mosan sahaja kali bodoh ada kali ni biro nak cuma sahaja kali bodoh malah nak letak Biro ke sambor inda laga? itu je tay Kedame na mitibor. Baru agak tadi tu je tu sih no wah kenapa yo nak nak coba bana tahu apa Amma hojjeta. Mubee Amma jetu biro jara amma yo jeta jara ilani. biiroon biyya kanaa jechuudha. Biiroon biyya kanaa amma Obboleessoo. galgala keessa saa sadiitti nu hojjeta. Amma ati kana banaa. Biiroon Saudi Arabiyaa amma galgala sa'aatii sadiitti hin dalaga waan ta'eefi dawwaliitii warra biyyaatti. Warri biyyaa Saudiitti dawwalanu mucaan lubbuudhaan jirti moo duuteetti? Kau jadi turun ya, cinta turun sih jadi aman deh. Malah ya nama boleh ini cara waktu tu tak boleh terus ini tiga waktu turun tadi ni. Ayyee boritti dawwaliitii bor dawwalee sirraa baraabarte. Baru aralnya awak ni dendam ni deh. Baru akka mati fude dah ke, mati ada istri oleh fude dah ke pesan ni andre dah. Akka mucayyoon jara waliin haasoftu godhishi maatii waliin bor. Kau ni jeru, ana mati ni naya ama mati ada pas mati oleh. Sineega kabajuma afaan kanaatiifuu waan biraa ii walitti yaannu sineega hamba boriitti. Baru mati ada pas ini mati oleh tak ni. Ayyee sagalee maatiin sagalee mucaa dhagaanu borishi Rampok kau mati ada pas baru mana ya mas. sineega bakka boritti ciao Kau ni. baay siin dawwala. Ayyee waa'een si boritti beellamameera waan godhu hin qabu gatiin afaan oromoo dubbateef gatiin ni keenya ta'eef wanti nu kumtaala fuudhee itti feenuuf hin jiru. Gatiin ni orma ta'eefis wanti nu orma jennee ijatti babaafnuuf hin jiru. Namni karaa isaa ta'uun karaa ejensii amaneen deema. Ejensii amanateen deema. Deemteetti yoo rabbi sii baasee jedhe yoo danda'ame mucattiin kun mul'annaan akkasiin gara biyyaatti galtuun godha. Isuma dhuguma. Mucattiin kun mul'annaan ani nowwisuan ijoollee xiqqoo sii fooloorsii jaraa guguddataa jiru. Yoo jarri badan hin amanuan tokkoffaa. Sagalee nan ta'aaf garuu keessaa nan ta'an malee asirratti footoo jaraa maxxansee fooloorsii jaraa himee tiktookii jaraa maxxansee fi fooloo jarri barbaadan sana hin dabaluufi. Achumatti mana jaraa banatanii ayyatan. Fooloorsiin jarri walitti qabatan achi garagalanii viidiyoo namarratti hojjetanii jaran fayyadu yoo ta'e tiktookii gubanii hojii jaraa hojjetatan. Nama fooloon isaa 50 ol ta'eef sagalee ta'uu jechuun bishaan keessa dhaabatanii intanaa jechuudha. Warri fooloorsii guddaa qabdu achumatti sagalee olii ta'a. Fooloon kee maal godha erga sagalee siin taane maal sii godha hojii kee hojjetadhu kaa. Akkasii kanaafuu wanti si miidiyaarra meeshiin gootanii maqaa tiktookii yoo fooloo dabaluuf yoo barbaadan akkasumaan dabalaafi. Innumaayyuu 200 guutaarti mee gadi baatee mucaan kun 200 kabajattu. Mucaan kun immoo gadi baatee fooloorsii 200 kabajatti taanaan itti gaafatamaan soba kanaa hubadhaa seenaa dhalaa kun birattanii maalidha. Mucayyoon kun as baatee fooloorsii 200 galee Oromoo koo maaloo koo jetti jaanaan
itti gaafatamaan soba tiktookii irraas itti gaafatamaan soba mucaa kanaas seenaa dhala seenaa siin komadha malee nama biraan komadhu nam tokko sirkaan fuudhu kana booddee akkan kabajanne kabaja ija si dhagaa'u rabbi nagaan si abaasu ejensichatti nan muddaa gara biyyaatti galtu biyya galtee tiktookii isin irraa hojjetattu annan beeka waada nu argine waada nu deemaa jira dhiqoo nyaara murattee mixmixaa ijatti dibattee as baatee immoo mucaan nu hadha teenye isaatii meeqa waa meeqa dhibnee sagalee taafii jirru aramoo koo foloorsii 200 galte koongiraa 200 galte otoo hinaaftuu jettanii immoo akka gadi baatanii foloorsii siin kabajni lubbuudhaan baddeetti kalas akkamitti si ay mu beeshuma akka yaada argamtu malee yoo barbaanne biyya yuungashina rakkoon qabu naannoo kaanitti jookii mucayyoo yoo jimmaa biyya tokko kana jiraate mucatti jimmaa tokkotti raaziqaa shabeetii walii galanii intina fammasoo barbaadde boo fooloon si 17 ga'ee achirraa socho'uu dide amata beeka nama rabsitees dadhabdi viidiyoo hojjettee dadhabdi dhalattuu naannoo kootiiti abudaabiin jira yeroo sana yaadattoo ta'e manjaaf qaadii baafachuu naqe achumaan kee kaanee waa xalabannaa isinis xalabadhaati anis waan xalabadhaa sana booddee xalabaan sun yeroo dhufee na bira ga'e nan bada silaa wanti xalabame kun waan bashaarraati uffata abbichi bilbila kaasaan jirtu naamin jedha bixibixii kaamne dhamee waa xalabatan jechuudha waa ajjatanii waan uffata naamin shaarbii waan arge kana booda namichi uffata walitti qabatee yeroo jara kaanii geesse kee si bira dhaqu mucayyoo irratti bannaati shangee jiran silkiina jara kaasii maaliif hin kaafne naan tokkooyi am sorry mucaan duutee jirtii jettee barreessiteefi isinuma barreessaa bar nama biraa miti nama biraa fakkaatte ልጅቷ እኔ ጓደኛ ነው ግን ሞታለች ሐኪም ቤት ገብታለች ጀቴ አቻ ስትሉበት አማርፋን አማርፈን በእኔ ሙታን ይኩን እንዴት የናን አይ ከማዳም ጋር ተጣልቶ ነበር በቃ ሞተች ሐኪም ቤት ደርሳ ሞተች እና ነምች ሪፈቴ ሰገሌ ሳውልደ በለዘ ጩራጭራ ዘተጀስ እንጎልፊን ሰገሌ ሳውልደ በለዘ ቀበተማ ስትማራ ማነ ነመራ ጋሲ ቢሉ ነው ጩራ ጫዶ ጅርቲ sagalee isaa balleessee jechuudha satti dawwalaa oole diilet godhee jechuudha yaa rabbi beqa poolisiin ala qabatti ani qodaa fideen dawwalaa oole mucaa duuteetti salphadheera situu waa jennaan duute jedhama jedhee bilbila isaa cufatee jechuudha suuqii isaa cufatee bade gurbaan bade booda qabatama wallaahi summa wallaahi maa macarashaa irratti ni galaati ijoollee haasaan koo xumura irratti ni gala gaafa sana milikkitaaf abudaabiin jira manjaaf qaadiin baafataara halkan wayiiti halkan taa'een ijoolleedhaan haasaara amma booddee ani gadhiisuun dide akkuma isa kanaa kana jechuudha gadhiisuun dide an dubbii yeroo jalqaba haasaan tunaa galtii bar gadhiisuu didee tanii ittiin haasa'e adaraa rabbiin jedheen immoodhaan naqe rabbii guyyaa qiyaamaatti lijituu yeellam mootu allaan jettii bar kanaanis rabbiin sodaadhu guyyaa qiyaamaa yoo dhuguma haadha qabaatti an dubartiin miidhamuun jaalladhu nama haadha koo jaallatu kanaafan isin jaalladha yoo dhuguma guyyaa tokko sagalee isinii ta'ee isin gammachisee jiraadhu nattaasee hin jedhaani diddee achumaan footoo sii fudhee dhufee kilaasikaalii du'aa irratti gadhiise bareeda gaa akkasii taate duuteetti hin jedhe qachumaan maatiitti maa dawwalaan jedhe ka jarri koonuma cinquun malee fooloo guuttachuun malee maatii rakkare ka'uun barbaadanu achumaanan kaalaas bakka duuteetti jedhee tan labse yaadattanu ijoo duuteetti jedhee footoo sii kaadhee taa'ee fiiddee dhufte ka annan jira nagalcha annan jira nagalcha Karas muciyyoon duuteerti kadhan sun sagalee gaafsanii irratti dhanii kadheenya kana. yee boona bakka gaafa sana koo eeggatti xumura achumaan duuteetti jedheen maxxanse bareeda akkasiin jirtu beektaa duuteetti ennaan ijoolleen mubaarak maan rabbii jedhi akkamitti du'a namaa akkamitti ta'ennaan qalaa duuteetti maatii barbaanne dhabnerra maatiin dhufanii adagaanu maal godhane warri beektan jennaan namni hin dabale sheeritti godhan maasilaana jala jirti malee isin booddee madaamiin nagattee akkana ta'ee jettee fooloo guurrachuuf beektaa booda achumaan duuteetti naan jedhu rabbii jedhii nagalchettee immoodhaan dhuftee mubaarak salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jetteetti si jalaa barreessaan jira maqaan koo abaluu jedhama ol nagalchi nan jira abboo intala tokkotiyyuu camlaaqaa hadiyyaa tokkotiyyuu isin taphataa oltee dhiifama madaamii wajjin gadi ba'e jette madaamii wajjin gadi baateedhaan jedheen kottu kastiirran jedheen dhufte immoodhuma silaatti ilaalaa gaala immoon ittiin kana dadhabeeniyyi sakandii dhuma keessa deebite kastiirra dhannaan galchu eenyatin jedheen anaa abaluudha jette du'aa kaateen jedheen lakkii bu'an hin duune duuteettan jedheen hin duune duuteetta hin duune achirratti inni ijoollee waraabbatte waa'ee duuteettaaf hin duune suni
achirratti ilaasiidhaan ni duute induune duute taan jiren induune duute qabrii keessa jetta jiren sigalee kanaafuu muudii akkanaa faa dabarsine jechuudha kan jedhan waa'ee shamarranii wanti nuun dabarsin tokko hin jiru isin beenna muudii sii karaa fooloo kana amma akka shakkaa jirutti mucayyoon kun rakkatees jirti ta'a rakkatee jirta garuu parsantii 90 garaan koo maallaan jedhaa lolaan jette boona garaan koo fooloorsii 200 gidduu kana kabajna jedhanii gatii hiriyootaan dubbatanii jiranuuf jecha fooloorsii 200 guutuudhaaf yookiin mochirratti waa dabalatu gaafa mana banadhe keekiinis ho'ee akka kabajamuudhumaa fi diraamaan kun walii galamee dalagamaa jira keessoon kuna shakki. Ifo mana godhaan hin sobu. Shakkiin qabu kun. Keenya hundaa garaa sanuma shakki. Bakka. Kana shakki. Namni immoo akkanatti yaadu na godhe eenyumni shamarranuma. Warra viidiyoo hojjetanu badaa garaanii naan laafuudha. Warra saatii 20 laayivii irratti argu badaa ilaa. Ijoolluma gastii anaa wajjin oolanu fakkeenyaaf fagoon naqin. Ijoolluma gastii anaa wajjin oolanu. Yoo rakkoo wayii nurra ga'eera banneerra waan hin barbaade jedhan hedduu garaan kun haalli qibsu. Gaafa siin dhuftee na wajjiniin fataa jettee taphataa ooltu madaamiin sii duutee du'aa kaate moo har'a lafaa kaatee kan isin manatti cuftuuf akkas ta'e yaadaa jechuudha. Hin xiyyeeffatinaa laayiviin galina mana madaan teessanii ammatu biqiltuun madaamiin sii harkaan miila sii hiitee fanniftee jirti waan hin naan jedhame keessoon kun harrifatu namumti maal naan jedhaafan sagalee taa'an malee keessi kiyyan harrifatu dhiifama naa godhaa. Orang begitu aja lahir TV lah. Warga Selati. Dokter Atis. Wallahi tu madami na yati. Mubi wallahi gabi gaba kanai madde nan ratin kosin an irfoni gura ko tina tamale silkina mama ke sa kasama billah wa rabbal kawajar nan. Mana aja tadi ira berarti wal busta tu kenate. Wala setari. Halkani yerono jiko vite na ber mube ko ko ron kila jiko gale. Okay setari maka. Halkan sila bakonna bulattu. Tistoki ratira bersite. Iba madami oji madami rati iba fidun ke kurti. Madami ni moga boji si jalan. La wallahi an saati ko tan ka kasaman billah. Anamma madami. Otu mara bitin na kabu. Ke padu kanan karakarini. Biqiltu doktorayat natisi ku jale sini. Wallahi sini ni. Ma doktorayat gemi tabatti bar. Shuf bagrat lawat. Babu na koko ti fakkat tayar mi dugabi. Ilkaan kee baabura akka kooti tokko raadiyoon tokko fakkaatu jechuudha. Aftee bantee taap godha inumaayyuu taap godha jetta. Yoo mala hayaatii fi Bian kaatan guyyaa laayibii seenuu dhiise maal taate wallahi silkiin koo hammama keessa ol erfoonii gura kooti ta'a malee qasaman billaale silkiin ilaalu bat sinaggeeffadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh wa alaikum salaam warahmatullah. Hayatiniif Dr. Biqiltuun muitii qabadhaa. dhaggeeffadha. Kanaafuu Maala biitti mubeedhaanis qabadanii kaa. Nootii qabataa taanaan gadi buusaa murgarra barbaadan tuffiidha kun. Nootii qabadha. Sittani maara. Fedhu sagaleen si ta'a fedhu sagaleen hin ta'u. Warra mana madaam keessa taa'ee laayivii seenee geemii taphatuu fi laayivii taa'u sa'aatii 24 yoo madaamii miila sii hiitee fannifte dhugaa sitti mun jaalatta dhuga. Biqiltuun koo yoo si waa taate ana jiraaf hin jedhu dhugaa sitti maara. An shamara laayivii banattee teessu yoo madaamii miila sii hiitee fanniftee akka oolaatti qorraateetti qalteetti jedhame gogaa sinuu kennaan jedha. Yoo foon si nyaattan gogaa sinuu kennaan rabbii jedhaati. Maatii miskiina dhalate maatiidhaaf ergina gogaa nuu kennaan jedhani. Yoo danda'ame. Yoo hin danda'amne waa tokko gochuu danda'u. Allaqe. Of qusadhaa. Fakkeenya sirraa fudhataarti ijoolleen. Eenyuun warri laayivii galtan biqiltuu fi hayaatii an obbolaa koo warra nattaana nu taanaan dubbadhe malee 90 keeti kan laayivii irra oolee namni torba kan si laalle hundi tokko fa'aa dengada wayii nama tokkittitti si warra balkaabaa booda qoy viidiyoo waraabee asii faree ergaa rabbii jedhii booda waasaappiidhaan si erga nama tokkitti jala jira beektaa isiidhuma arrabsiti warra balkaabaa rabbii lama taa'e takka kataara yookiis mudateera ta'a laayivii wattee teessee achumaan salaamu alaikum jedhaani callu menen jala taa'e kolfa beektaani irra keessa taa'e salaamu alaikum jennaan reefna argitamu adheessaa baate salaamataa taa jetti dubbifte amma jaatte moo mucaa dhagaa miti moo madaamiin si aarsite moo jennaan madaamiin koo haadha kooti yoon barbaade laayivii irra fiduu danda'a qoshaashaa jetteen talaan rabsiti rabbi nagaa buusu boo jennaan anatti nagaa buusu sitti balaa buusu jetteesse
nama tokkitti jala jiru arabsitti bar wala baagalatti wal jabeessaa jirtu dhahuun dirqama jechuudha bonnu rakkisa yoo hadda sinirraan dubbanne bor akka sinirraa dubbannu dhabna dirqama warri laayivii galaa jirtan dhumiitii ijoollee mana madaam keessatti tikfaqaa tiktookiitiin dhumaa jiranuuf itti gaafatamummaa fudhachuuf qophaa'a dhugaa isin itti himneeti nu jibbitanii nurraa deemte warra anatti siqanuuf maqaa waame akka booddee ijoollee sitti siqan ta'u laayivii galan jedhamne malee ijoollee laayivii seenan guutuun amma fakkeenya tokko sinii mala mucaan tokko sabriyyee jedhamti yeroo isin itti mukana nama wallaalamaa waa isin itti fakkaatin mooditara doktoras eenyuun dubbataa yeroo dhiifamaa wajjin adubbannu kamaa hay manuma kotto kan dubbadhu qabu man sabriyyee jedhamti mooditara hoggaa 3-4 mana doktoras liiti anguyyaa tokko siidhaa viidiyoo banatee laayivii irra galee okii caffarsiisuu ajandaa godhatu dhalu darbee ji'a keessa guyyaa tokko karaa darbaa argeen onnee tokko kenneefii dabarfadha suusiit ta'uu didee miti moodireetara sanuu moodireetara mana asliiti mee moodireetaruma mana aslii dhaqaa laalaati fooloo jara laalame viidiyuma aslii viidiyuma nama tokko waraabbatanii gadhiifatanii guddatanii malee laayivii galan laayiviini nama guddisu ana fakkeenyaaf laayivii galee fooloo kuma tokkoon argadhuan viidiyoo jedhee tan argadha wanti asliin sirbaa viidiyoo hojjetuuf wantan viidiyoo adda addaa gadhiisuuf maaliif bettu foolooriin keenya kan guddatu viidiyoo irraa akka ta'e beenna hundi keenya asliin isin beeka anis nan beeka maakiin jaallattee miti kan isin shubbee koo minaamin jala gadhiifattuuf jaallattee miti foolooriin namaa kan guddisu viidiyoodha qabadha viidiyoo fooloo namaa guddisa isin laayivii barattanii taa'uun of agarsiisuu mootii kanniisaa of gochuu nu malee namni hin jiru jechuu ijoollee miskiin akkasiin dalaganne akkasiin fakkeessa moodeelii yaane fakkeenya shamarranii taatanii dhiqattanii dibattanii yookiin madaamiin keessan gaarii ta'uu dandeessi kan ilaaluuf fuudhawwamtu jirti kan mammasaa baattee duuka deemtu jirti kan ulee baattee duuka deemtu jirti kanaafuu laayivii miliyoona 10 fi miliyoona akkuma okay fakkeenya wayin sitti mabona sagalee koo jira miti fakkeenya xumuraa sitti kenna obboleettiin keenya meerii jedhamtu hin beektaa kan miliyoona 3 ana caala fooloo qabdu meerii beektu jaartii koo si haaraa meerii jirtaa jala Mubarak aja kapitana ragadati jirta kaate amma seenaa samiirratti neemti jetteeti. meerii ajala jirtaa meerii koo ajala jiraatte kisingi tokko kennu gottol gali meerii jedhamti kaddaamaa mana madaamaatti ilaala hadda foloorsii dhaggeeffannaa Nuti nu ragataa jirti lakkaan inni seenaan samiirratti waa dubbatti jedheeti kan afaan na qabachiisa ture. Natu manatti obsi galchamuu ba'e namitti sun nurratti dubbattee waan takkitti haa dubbattu namitti sun. Ilaalla. Eshi mootii qaban meerii suni foloorsii simee qabeettu miliyoona 3 ilaalame meeriidhaa takkaa viidiyoo baratee isaatii dhee afurtaa'ee argiteettu fiiddee dhufti kasii korra yuu dhiyeenya ergamfu wal fuuneeyyi kasii korra dhufu jammarti isinii galee erga wal fuunee asi argitaniidha mee maaliin gaafadhaani isinii fanfida meerii akkamitti foloorsiin kee guddatee jedheen gaafadhaani isin immoo waan isin tarfii isinii godhu isinii fiduun tarfii isinii godhu Beesha tamam faajjala jiranii. keenya irraa murata sagantaa tuqanii fi dhugaa rabbi. Nam fidaanii fideetanii iyyii meeriidhaanii akkamitti mana madaamii keessa teessee miliyoona 3 guuttatte jedheen tarfii godha meeriitti shendaa godha wallaahi isiniifan fida isinitti hima. Oi mube meeriin mana madaam jirti lakka. Mana madaam jirti garuu ati waan biyya jirtu faaseeta miti. An biyya faranjii kana faa jirti natti fakkaata. Anuu biyya jirti siyaa ture biyya keessa teessee viidiyoo ho'aa